bilbilee isaatiin hin geenyen jedhaa ture akka dhuunfaa kootiitti. Sana booda hin hafee kan jedhamu an Mubaarik irraan nagee akkuma jaarsummaan hafeettuyyuu. Mee Mubaarik al tokko odeeffannoo waan biraa keessa waan biraa keessa na guddisi maammee al tokko comment ambab Mubaarik dhiifama anjara kana dhiifama qoy maammee miyuutii Dimma ችግር አለ qabaate dhimma biraati. Mubaarik ilaali no ilaali እዚህ ጋር ምን ይላል መሰለ ቡሲ ጀደላ ኮሜንት ከነና ዱብሲ kan jedhu 32 level abbabiyyaadha mucaan kun afarsoodha dhaggeeffadhu isiin kun saamreedha qoy ድጋሚ እዚህ ጋር ኮሜንት ማል ባናሲ እላል Maal ኑራ ቡሲ dhaggeeffadhu ከባድ ነገር አለ ኮሜንቲንግ kun ኮሜንት አባብያስ ጀለታው በእርግጠኝነት እኔ እናስተአጅሩ ሪፖርት ስትጎዳል ሳምሪን ገልቲ ሙባረክን Oi mamme. Mamme ya difama gotakka. Oi mamme. Koi mamme. Koi yeroo si jedhe koi. Ya ma dubbini Mubarak fitay bar. Maadike. Qaalitti amma waqtii yoo fanta namarratu bindufne Gadasi Musayyuu. marrajaa sitti Mana kooti mana baratu neessa. Calluma jedhi. Abbaa biyya Saadiqee fitattanii qulqullooftanii dubbii ummataanatti taate ummanni anaanuu afaan wal buunee oolle. Mube sanasi Fatiyaan duwit gooteetti dhageessanii Fatiyaan duwit gootee hojjetanii mana Mubaarakitti saatii lamatti jedhee waraabnaanan mana Fatiyaatti saatii tokkotti beellamatanii wal gahanii waan deemte argataniittu yoo dubbii afaan wal barbaaduu taate malee dhimma ummataanutti ta'ee jennaan dhaabbadhaa jedhamnaan dhaabbanne isinittis deebifne keessaan asirratti lakki nuu liqinfamne akkuma harka nu dhaatan jettan sanatti harka nu dhaatan jettu yoo ta'es isin ciibna akka dhuunfaa kootiif akka Isaaq Zeenootti akka ummataatti immoo hin feenu maanguddummaa ummata jedhe lakkii nu jimma nu hin feena qobaa keenya jechuu hin dandeenyu utuu isiniitis kanuma si mudata bara dhimma ummataa kana dhimma hawaasaa kana waan hawaasni jedhe fudhatta malee qobaan Mbe nu walitti as deebi agis akka nu kanne ati akkuma tamee beeyta. ayyee Saadiqee fi abbaa biyyaa isin dhageessan namuu dhageenya walumaan warra asirra jirus waan deemu dhimmi ummataa rabbii gaditti nama tokko olii waa hundaa olii namoonni ni mobeeyna. Jarri kun waan jiru isin ibsanii komii qabdan isinis baatanii waan deebii isaan isin kanarratti quuftan moo waan jettan qabdan. Babi amuti ra. Mana waan juga ba. Okay. Ayer Kama. Ama Isaaqis ni jira, Mubaarakis ni jira, amma eega walii galtanii jiraatan ijoollee teessan waan takka tadhaamtaniif Nasraan intala Oromootii mucaa Harargeetii akka lolli irraa dhaabbatu isiin gabbaatee dubbachuutti hin jirtu. Ijoollee teenya isa jimaa jettee wanni isiin dabarsu jirtu waan bareedaadha ilaamma. Lolli ammarraa eegalee akka dhaabbatu isiirraa. Walqabuun ammarraa eegaluu qabamaa jechuudha. Ana kanumaan jaa maammeen koomantiin godhu waan harka fidanii kun 32dha abbaa biyyaa jaa kanaa miti waan inni fide san dubbii isaatii yoo warra jimmaa tokko jiraadhe ani ittiin gaafatamu. akkasi Waa'ee deebii si'amiuti qabadhu Mee waan tokko waa'ee keenyarra jirra yoo jiraatanis waan takka dubbadheen bu'anis nama gorranaa ta'in dhimma keessa haasa'an bu'an. Abbaan biyyaatiif turumbulloon waa'ee jimmaa sa'aatii kanaa dubbachuu jalaan barbaadu. abbaa biyyaa Hojaa ofitti horaa isin lamman. mana kootti mana biraatti wal kabajaa jala deemaa mana kootti tokkoon kee yaada kennatu mana kana kan gadhaabe ana
Kan irraa dubbatu ana kan bulchu. Achumatti dhaqaa dubbii qabdan namni nama galchitan immoo namni nama galchitan maamme obboleessa kooti waan an jedhee fudhattee deemta. Noo yoo jetti mana qabda dhaqii koomentii galchite agarsiifadha. Madaa kaleessa darbite dattiin kaasinaa hundi keessanii. Obsaame Obsimee. Abadda amma maanguddummaa isaa amma irra jirru kanarra jira. Waa oolmaa bultiin isin nagaa hunda gamaa turumba duundi keessanuu galatoomaa yaada gamaa lachuuyyuu ka'e dhaggeeffataan ture yaada bareedaadha. Turumba duunis waan gaafate aadaadhumatu deebisaa fi akka aadaatti deebi'eeraa fi kabiraa xiqqoo abbaa biyyaatu dhumarratti dhaamsa mucayyoo dabarse waan gaarii dubbachuusi. Inni immoo waa kaasa. Amma dhimma manguddooti kan dhiifatama gaafatame. Dhimma manguddoo ergachuuf manguddoon himata fidan irraa dhabuuf irraa argachuu. Isa sana qofa. Malee amma kan mucayyoo sinkaane isinis hin kaasina. So amma dubbii gaba lamaanii dhagaye isini ibsuu kooti. Maaliif kaan akkuma qadaadametti haa taa'u. So yeroo inni afaan banatee dubbatu hin dubbatu isas dabareedhaan. Amma dhimma manguddooti. Manguddootu kabajaa dhabee fi lakki bakka kanarratti jedheeti turumbaduun eenyu Mubaarekii fi Isaaq akka gaariitti deebisanii fi turumbaduunis amanee fudhateera. Warra lamaan gaafatamtan isa kana qofarratti harka fudhachuu isa kana qofarratti dubbadha. Isa kan mucayyoo ammas itti seeninaa jechuu barbaadeeti galatooma. Galatoomi Dr. Laateo ani wannin abbaa biyyaa yaamaa tureef sana maatii uffitte abbaa biyyaa waan amma deebii isaan isin jedhanitti wanni gartee manguddummaa isin raafuun lafa keenyeef dhimma uummataati humna keenyaa ol ta'ee itti uf dhabnee akka yaanneen ala nuti ta'ee jaanii kanarratti irraa quuftaa. Kana. Walumaanuu isin lachuu siif saadiqalleen. Waan dhageenya Dhaabbadhu maame. Maame dhaabbadhu. Haga dubbadhu siin jedhutti dubbatta taanaan abbaa feete yoo ta'e gadan buusuu tun ta'in mana kanaan bilookii siin godha eenyuun. Ajandaa dhimma kooti kun ana qofa laallata. Isaaqii laallata isaaq tofarra dubbata. Dubbatan yoo ajandaa akka dhuunfaatti walirraa qabaatanii mana banadhaati walirratti oofaa. Kanaan achi dhimma kootiif dhimma isaaq haga nu siin waan mannetti eenyu bakka nu buutan. Mee fixanne nu obsaa xiqquma maame sa'aan dheertu qabda ni haasofte. Namni nama galchaaru kun maaliif nama galchitu garuu warri nama galchaartanu maaliif nama galchuun barbaachisa. Isinin taajabaa jiraan nan argaa na qofatti sin argaa. Maaliif nama natti galchitu garuu rakkoon maali? Hadharraa kaasee modereetarri mana kootti haraam nama tokko galchuu hin danda'u. Salaamu alaikum. Ammarraa kaasee jechuudha. Jedhe turumba duutti fuuf. Moderator. Waan takka reefu kana as jala jiraatte fi olteen beeku gaafadheen ture. Dhimma waa'ee miciyyoodhaa akkasumatti giraa kaayyatte sanii dhugaa wanni itti amma dhufneef ammatama jaarsummaa maaliif jaarsummaan dhufte ulaagaan guutimmoo ijatti sin qallanne maali hajuu gaafinii komiin jirtu sanii ammoo akka nama dhuunfatti gaafii gaafadheetin ture as jiraatte fi olteen beekooni. Jira. Akkanumatti itti fufaayii jee gaafadheen ture sana haanuu bulu ni bulfanna san namu akkuma amma atilleen jette gaafa afaan Nana tumurree tarii itti deebina ta'a. Sanii obboleeyyan Saadiqaa fi abbaa biyyaa irraa quufa namni beekta marcumarraa waliin kaan malee dhugarraa waliin kaanii jette Oromoon waan isaan jiran kanarratti irraa quuftanii. Gaafii bareedduudha. Deebisaa bareedduu argannee obboleeyyan keerraa kabajama. Haa ta'u garuu ammoo mubeenii fi isaaqee uummata Oromoo biratti yookaan uummata saba tokko kutaa tokko osoo hin ta'in Oromiyaa kutaa 11 warra ijatee deemu waan isaan dadhabanillee argaa jiru maaliif kan ajjeefame gumaa kafalaa jiru innaa waan biroo bira kuteeti kan rakkatellee rakkoo baasaa jiru ni dadhabanii jeetillee namanu garuu ammoo
eega isaan qabuu hin dandeenyu nurra guddatee yaani waan birootaniti isaan keessaa quba afaan keenya keessaa barbaannu hin jiru waan isaan jaanii achigaa waan godhuu dandeenyu waan hin jirreef fudhanneetuma bira dabarraa jechuudha. Ulfaadha galatoomaa wanni barbaadu sanumaa tataaniti yoo gartee karaan qaawni argamee itti walitti deemuu danda'amu taate walitti dachaatanii ani bakka too anilleen akka nama tokkotti wanni anilleen bakka sanii irraa qirna jee guyyaa san waan deemaa ture isin jaa taa'ee dhaggeeffachaa tuman ture hoggaa mana nama wayiitti illee itti dabranii achillee akka wanni kun ta'e gurra xiyyaa hin dhaggeeffachaa ture akka ijoolleen faallaa isaanii deemaa turte anilleen ijoollee san jalan ture taa'ee tuman dhaggeeffachaa ture. Boodara achi galaa'u anilleen komantiin dhaabaa jechaa hin ture haga muuzna wanta isaan jalan ture jechuu kiyya. Akka jarri kun waan kana ijoolleen uf dandeessee mataa fi achi baatee waan sarrafshaa godhaa turte harka sana anilleen asii na bira halkan yeroon suni dhaggeeffachaa tuman ture. Yaa'iin gaa wanni humna teenyaa ol taate egaa wanni godhan hin jirtu asumatti walirraa yoo gabaabanii irra gaarii na fakkaatanii. Galatooma isinis warri asirratti yaada keessan sa'aatii san gubdanii yaada keessan kennatan warra waan galaana nyaatee jira turban. Waan galaana nyaatee jira. Okay, amma duri kana Waan galaana nyaatee jira. Dhiifamaa wajjin. Waan galaana nyaatee jira. kana xumurraa dhiisee eebbaan. Waan galaana nyaatee jira deebisaa dikee irratti. Dikee. Deebiinuma isaa dikee nama jedhe irratti waa wayii naanqate. Maali? Argaa jirtu yeroo waa dubbannu utuu ana tees waan jedhu jira. Waan hawaasaa fuutee deemuun hin jabaata. Nu wallaaluma keenyas ta'uun malaqa. Amma immoo gara wallaalumaattan fudhe gaafa sana fudhachuun koo gara wallaalumaattan fudhaa jira. Nageenya buudhaafi. Nu warra nageenya abuutuun ta'in warra himataa keessaa tokko iyyuu nu. Anis ta'e isaaqis ta'e himatatti banu keessaa tokko. Nageenyi buu jaallachuu keenyaaf tole jennee viidiyoo dalagnee mana saadiqeetti beellamne yoo dhageessanii sana booda utuu beellamni keenya hin ga'inii ummanni beellama waan matee mana ta'etti waan inni geggeesse argitaniittu argineerraayyuu jettanii nu gargaartu se'aan yoo akka obboleessummaa akka kaleessaa waliin garaa qulqulluu jiraataa turretti nuyyuu arginee jettanii waan fudhattanu se'e hin dandeessu jechuun immoo nama tokko miti nama lama miti nama shanii miti sidaa'e abalu ati dhiisi nama itti erganii intin adanu miti dhimmi ummataati kanan raffame ummataa kanan raffamne jedhee ummataa dubbii qabbaneessuudha isinii wajjin ifaajineerraa obbolaa keenya manguddoo qaraanatti dhufee miti obbolaa keenya hiriyoota keenya kanaaf akkasitti hubadhaati. Argineerra amma Mubaarak hedduu galatoomii waan tokko kanani jedhe kan amma eebbifannaa jedhe xumuratti godhaniiru jarri so fudhanne isinirraayi dhaxxanii dhugaadha dhaxxanii dhiifama gaafattaniittu amma jedhanii dhiisanii afootu lillaa kana nu eebbisa kana eebbaan xumuranne kaman guddoo kan mucayyoo nama biraatu ammallee sichi ilaal waan tokko kanan itti gammadee dhaggeeffataa ture waan akkasii keessa guddoon seenu Isaaqii fi argitee Mubaarak waan gaarii jarri hojjetan keessa baay'ee isinillee kan itti gammaddan turun badu utuu kan keessaniif dhannee jirru deebinee gidduutti numatu fixataa akka shanan gibeetti kophaatti fixannaa jedhaniit isarratti walii gallee gara sanatti yaada keenya deeffannee ijoolluma Oromuma naannoo shanan gibee kana waanuma miidiyaa irratti namni wal falaxaatuma oola. So isa kana fixannaa jedhanii kophaa isaanii waan rakkoo mataa isaanii keessaa furuutti deebi'u. Waan kana namoota hedduu irratti akka furanii argitee walitti araarsanii dubbii gidduudhaa fixan.
muraa tokkorra akka ga'an. Kana dhaga'uun isiniifilleen argite humna guddaa ta'a jedhee yaada. Waan gaariidha. Nuufillee waan gaarii hojjetanii akka dhalootaan anis shanan gibeeti. So dhugaa rabbitti gulantaa bareedaadha. Gulantaan isin ittiin kaatan tarkaanfiin dura of qabanii dura of keessa qulqulleessanii ka'anii alatti gadi ba'u. So kanaaf yaadni isin kaaftan haasuma kana keessaa fudhadhee hedduu bareedaadha. Hedduu waan gaariidha. Kaani jaraafilleen nama biraatiifilleen argitee gorsa ta'a. Ijoolleen hedduun harkaa waliin qaban. Naannuma tokko ta'anii iyyuu kan wal falaxaa oolan. So isa sana qulqulleessuudhaaf jaraafis karaa saaqaa waan jedhee yaadeefan hedduu bareedaadha. Galatoomaan isiniin jedha kanarratti egaa horaa bulaa. Galatoomii Dr. Laatiyoo isin hundinuu galatoomaa dhiifama hojiirraa hin gabba'u jira. Saadiqee Hojiirraa hin gabba'u jira. ayyee ituun deeminiin waan tokko jedha. Baay'ee sin jaallanna baay'ee sin kabajna. Akka dhuunfaattis ta'ee akka Oromootti hangama kootiin akka nama weellisaa Oromoo tokkootti. Akka Mubaarik jedhee hundaa'um hawaasarra akka nama dhuunfaatti aniif Mubaarik gaayaa isiidhaan miidhamaadha. Misaa'ila isiitiin nama rukutamee jirudha. Dhiisneerra nu. Ammas taanaan wallaahi akka weellisaa Oromoo tokkootti akka Oromoo tokkootti isa abbaan biyyaa jedhe sin fudhu. Ammaa booda Nasraarraa dhaabbadhaa kan jedhu sana fudhachuu hin danda'u. Maaliif? Badii isin balleessite hundi keenya iyyuu hin beekna isinis hin beektu waan ta'eef. Tiiktookii isii irratti baatee calam jetteetuma nagatii fidu dubbatti jechuuni namni sun duubatti deebi'u miti. Baaburee dhaabi soba jettu kana dhaabi baaburee. Latiyoo dhiifa maal tokko qoy fixadheen ka'a. Amma Saadiqee Natu beeka. Nasraan dogoggorarra jirti. Keessaan dhaqaati yookaan isinis dhuftee isinitti bareechitee himattee badiisii amantee boossee yoo fudhatte ta'e nuti waliigallee mana godhannee waan isiin nutti balleessite akka dhuunfaattis haa ta'u akka hawaasaattis haa ta'u adabbii barbaachisaa ta'e waan ummata Oromoo gumaa barbaachisullee gumaan nuti isiirra barbaannu iyyuu gumaa namni siichi namni beekamaan tokko namni jala hiriiree jiru tokko akka inni hin balleessine Oromoodhaaf illee yoo qaxxabuu ta'e jedhee kanaan yoo irra darbame malee amma booda Nasraatti hin duulinaa maal kan jedhu akka kanatti waan ta'u natti hin fakkaatu isiin dhuftee jaarsinis taa'ee wal filadhaati isinis filattee jaarsinis taa'ee eessatti akka ta'u ituu murtaa'ee dubbiin kun qabbanaa'ee natti tolaalatti. Fudhattaa waan kana. Isa kana gaa keessoodhaan waliin dubbanna Mubaarak. An akka nama dhuunfaa tokkootti wanti kun osoo qabbanaa'ee keessatti waan tokko isinitti Gara kootiin waan akkasitti hin galu. Uummanni Akka Mubaarak Musammaa peejii guddaa qabu tokkotti ijoollee Jimma Abbaa Jifaar ijoolleen Abbaa Jifaariif falmitan ijoolleen Abbaa Jifaariin jaallattan gadi baatanii nama arrabsina. Arrabarraa wanti argamu hin jiru. Arrabaan nama injifachuu hin jiru. Caalaa argama. Abbaa keessan Abbaa Jifaariin akkuma sila siniin jedhe birii 500 walitti qabaati sadaqaa irraa baasa yoo danda'ame an akkasin jedhe arrabatti namanu tun arrabattamane daqiiqaan an ittiin tun nama arrabsen jiraadhu hin jiraatu guyyaatti namni arrafamu miidiyaa kana irratti feesbuukii kaasee miidiyuumti anaaf uumame jechuun danda'ama ana arrabsuudhaaf uumame yoon jedhe sobaa miti tiktookiin kuffee yoo wala deebiraatti arrafamaan jira deebiin deebifne dhugaadha dhimmi kun dhimma abbaa keessaniiti. Arrabarraa bu'aan argamu hin jiru hin jedhaan gara kootiin. Inni tokko wallaalee yoo arrabse inni tokko